kanarraa yaadannoo hedduun qaba. Garuu isa gara darbee isa bara 19 keessaa kanaan irra hin ce'e jechuudha. Dabara jechuun fiigicha kan jalqabe xiqqoodha. Xiqqootti boolota wajjin hin jalqabe. Boolota yeroon tiksu jechuudha. Ari'adhee ishii deebisaa midhaan irraan dhoowwa kanatti hin jalqabe. Achuma guddisaan dhufe jechuudha. Amma gaa daandiirra fiigaan jira jechuudha amma sa'aatii kanatti. Yeroo amma fiigaan jira jechuudha. Amma fiigeete xumura fiigichaa irra ga'eera. Naayiroobii hangasii guyyaa walakkanatti fudhateera. Gaafii tokko maraatoonii fiiguuf baane. Maraatoonii atileetonni jajjaboon sa'aatii 2tti xumuru. Nu immoo gara sa'aatii 6 wayii fiigne jechuudha. Ganama sa'a 12 baane sa'a laaqanaatti gallee. Asuma magaalaa Naayiroobii kana natti fakkaata. Naayiroobii keessa jechuudha. Karaanis hin badee natti fakkaata. Sa'aatii baay'een irratti fudhateera. Asirratti waa'ee baduu keetti kana wal qabsiisee yeroo baay'ee hin badde. Siiti paarkii dhaqnee hin badde. Uhuru paarkii dhaqnee hin badde. Karoora foorestii dhaqnee hin badde. Dorgommii dhaqxanii hin baddani. Maali baduu kumas baay'ee? Gaafii sirriidha. Fakkeenyaaf isa gaafa karoora foorestii tokko seeneeni. Qaruuraan kun akka bosona xiqqaa miti. Guddaadha, baay'ee bal'aadha. Gaafa seentu akkuma magaalaa Finfinnee daandii keessa qaxxaamuru taappellaa ilaaltee deemta ture. Ana warri nageesse taappellicha natti himnee nama faana fiiginaan jedhani. Otumaan fiiguu gara maayilii 12 wayii erga fiigee booda nan dadhabe jechuudha. Namoonni gadi na duubatti hafanii warra kaan na fuulduratti hafanii warri na duubatti hafanis daandiitti dhiyaatuun hin ba'anii warri na fuulduraas fiigichatti fufanii xumuranii ba'anii. An jidduu xiqqoo dhaabadhee yeroo fiigicha jalqabu hunduma daandiin harkaa bade jechuudha. Dhumarra gaafan fiigichatti fufee poolisii tokko dhaqee gaafadhu. Daandii isa tokkorraa kiiloomeetira 8 si hafinaan jedhan. Lafti isaa 8 akkasitti badeen aga kiiloomeetira 8 sana deemee yeroo fixee ba'een achumaan damma illee daandii dogoggoree damma nagahee immoo warri wajjin baanee fiigicha xumure immoo ganaa deebi'ee na eegaa ture jechuudha. Ijoolleen gaafa bosona keessa bulanii danii kaamuun qoree buleera ni dhugaa? Waan akkasii ani deesin ani galeera warra immoo badiin gaafa sana mukarra bulee jechuudha. Gaafa Uhuru paarkii gaafa dorgommii maal taatee badde gaafa karoora namni hin jiru bosona keessa fiigu. Isa Uhuru paarkii immoo namni guutuudha dorgomtoonni 80 kana bira uummanni magaalaa guutuudha. Nama gaafatanii maaliif badda? Gaaf sana nuti hojii taphatan na beektaa? Dorgommittiin kiiloomeetira 10 qofa. Nuti immoo gara 15 wayii fiignee yeroo fiigicha xumurru hin badanii nuun jedhan malee hin badne gaaf sana. Si fiigicha dabalee deemte? Fiigichatti dabalee fiigne dorgommiin kiiloomeetira 10 ishee hin tuffanne 15 fiigne nuti jechuudha malee hin badne nuti. Tole fiigicha durbee nama ariitee beektaa kan namni seeree beeka eeggaa xiqqaa. Eeggaa xiqqaa yeroo elementarii fa'aa barannu galgala yeroo galle ijoollee bakka lamatti walirraa warra gara olii jennee tiima tokko jira gara gadis tiimi tokko jira nuti warra gara gadii sana yeroo kilaasiidha akka baanan sa'a 6 fi daqiiqaa 15 baanaa yeroo sana gareedhaan mooraa mana barumsaa fuulduratti irree warreen jechuudha. Achii gaafa nu mo'atan gara daqiiqaa 15 wayii gannu ari'atanii nu bira deebi'u. Gaafa immoo humnaan caallee ijoolleen immoo shiiftii biraa dhufanii nu deeggaran immoo nuti akkasuma daqiiqaa 15 wayii ol ariinee deebina jechuudha.